Maali qo'achaa jirtaa barnootaas jabaate? Lakkin maayeen ittiin jabaanne qabaachumatti jira barumsirree bareedaadha. Jidduu tana bakka barnootaallee dhaqeen gaafadhee ture barsiisotallee. Waa'ee kee garuu keessanaan ibsine deebi'een gaafadha garuu akkami silaa barnoonni? Barnoonni bareedaadha maayee waa'ee kiyyaa hin cinqamin kaa. Yeroo sa'a kana sa'aan ani itti guddadhee barumsa kiyyarree xumuree si qarqaaru qabuun kinoo ani barumsarree hin xumurree barumsatti jira waan ta'eef yeroo kana naaf hin cinqamin akkanuma jettee naa cinqamuu hin qabdooti. Barumsarree bareedaadha. Amma silaa inni kun nu gargaaruu baate akka kana taana warri dalagaatis dalagaa irraa na baasanii jiran. Namni nu gargaarullee hin jiru silaa inni nu gargaaruu baate kiraa manaatii fi kana. Dhuguma jettee maayee nama sarabbuman namaa godhaami. Kanaafuu alhamdulillah jedhi kan maayee kanas cinqanatti hin qaaqiniti rabbumatti san wayii jeje akka nu qarqaaruuf rabbiin kun wayii ofii gadi bu'ee nu gargaaraa namuma nuuf godha. Ilmoon ta'ee fi dhalan qofaa miti. Gas akka gaarii nu gargaaraa jira rabbi isaa gargaaru. Rabbi isaa gargaaru. Yaada muraada isaa itti guutuuf. Eenyu? Seena. Salaam alaikum. Waalaikum salaam seen taa'e. Akkam jirtan? Nagaami. Nagaa keessanii? Nagaa keeti. Jirtanii? Jirra nagaa. Akkami hima dirrattanii miti? Anuma jirra. Baga jiraattan. Foosii akkami barumsi? Bareedaadha barumsi waan jedhu bareedaadha. Sammuna kana baraanis isinillee dudubee isin gaggaafachuu dhiisee. Amma immoo xiqqishoo foosii amee chaarjii wayiitu nu jalaa badeeti. Isa san haalaaltu barbaade qaasa barbaadanii hin dhabe. Isin asii kannitu akka keessee. Ayyee akkas taanaan bareedaanis waan sirreessu jira jedhee isin naaf iddoo dhufu. Asii barbaaddu isin taa'e. Tole ulfaadhaanis achi deebee waan sirreessu jira xiqqoosi. Ayee isin adeemtee siif iddee dhuftu. Tole ulfaadhaa achi deebee. Wayii bicoon tiyyatun silaa gurbaa kana naa eeyyamtee gurbaan kun hanga rabbi nama gargaaru nu gargaaraa jira. Haa galatoomuu silaatti naa heerumte. Ani isaan lameen ammaa ilmaan kiyya godhadhee waliin jiraadhaan silaa naatti heerumte hin barbaada. Yoo barumsa isiillee na gargaaraa yoo kiraa manaallee na gargaaraa laalime waan isiin qo'attu kana. Silaatti mana eeyyamtee heerumte bareeda ture. Meen hin gaafadhaaf fuggusiin ol baate. Amma chaarjerii san kan nuufi baateen. Argiteertaa Foozii? Galatoomii Foozii sammaa mee gartee sammaa kiyya haallee ni dhabee bar. Sammaa keessirree hin argine yeroodhaaf kinoo kiisi keessaa hin qaba fayyadamaatiin jiru qabachaan jira waan ta'eef kiyya fayyadama. Keetuma fayyadamaare? Foozii mee kottu waan sitti mujjira taa'e mee sirra? Waan natti himtu jira? Taa'e. Tole. Taa'e. Qajeeli taa'e gaamaa akkasitti taree gasti qiidha sirra bu'ii taa'e malee. Akkanatti gabbu'ii taa'e. Tole. Akkatti taa'e. Ilaati. Lafaa miti bar gabbu'ii asirratti ilaala asirratti. Akkanattan ta'a. Zararte ka asirra gabbu'ii taa'e. Maal nama dheessita? Maalirree maa sooraataree kanatti barumsa akkami? Bareedaadha barumsi. Bareedaadha. Maal waan isin qarqaaru mee maaltu jira waan si qarqaaru yoo jiraatu? Omaa waan nu qarqaarsu tokko hin jiru. Waan hanga irraasitti nu qarqaarse galatooma. Omaa waan nu qarqaarsu. Rakkoon kun maali? Sira qarqaarsa jechuun bar kun qarqaarsa miti yoom isin godhe maal kun hin ta'a kun waan guddaa miti bara. Nu gochaa jirta miti kana caala maal nu goota rabbi yaada keessi haa guutu. Nu gochaa jirta waan ta'eef galatoomii waa hundaafuu hin dandeemaanii uumaa bira. Taa'e kaa dura yoo haasofnee geessine bee? Waan haasoftu jira? Tole. Samoona bar sirriin jirtu maal taate sirra samoona seerallee waan qo'ataa jirtu natti hin fakkaatu. Hojii rakkoon qabu mee yoo wanni isin dararaa jiru jiraatillee natti himi rakkoon kan qabu. Omtu jiru. Omaa waan dararu tokko jiru. Maal taate nama akka sodaattare? Maal sodaatte? Lakki beektaa samoona barumsa fatanaan qaba samoona. Rakkoon qabu kaa taa'e si qo'achiisa bara yeroo barbaadallee dhuftee nama irratti si qo'achiisuu danda'a. Galatooma. Galanni waan barbaachisu garuu osoo si qo'achiise maa hin sodaatin illee. Sirriitti kan qabaadha. Ummaan tiyyarree na qo'achiisti. Na qabaadhaanirree natti nulfaatu hangas mara nulfaatu.
Ayam cayyoo sana ni amma haati dalaga irraa galteetiin ni dadhabdii haadhallee yaaddu jechuudha. Wayi daa'imummaa tana. Isiin achitti mana sanitti dadhabdee dhuftee asitti na qo'achiiftii yoo jettu kuwaan bareeda miti. Anis amma mala baasuu qaba. Haadhaan mari'adhee akka nan sodaanne ana qo'achiisaa jedhee manatti waamee mucayyoo tana harka galfachuu qaba jechuudha. Akkas malee hin taatu. Harkiteefi chaarjerii kanniteefi kenneef ra'ee. gurbaan kun miskiina waan inni si gaafate godhiif hin sodaatin akka obboleessa keetiiti yoo quraanni si dhibellee si qo'achiisa akka obboleessa keetii ilaali. Tole qo'annaa irree na qo'achiisa. Akkuma obboleessa kiyyaatti irra ilaalutti jira mire. Irraan qorrifatin. Tole. Akkasiisaniifoo waa hundaa'uu kan nu gargaaru isa waamata kaabootii san sodaatin. Tole sodaadhu. Eenyu? Anuma deebi'eeti. Seeni? Akkam jirtan? Taa'i. Dhiiga masalaa isin darare. Dinagdee fayyaadha. Dhiiga masalaa isinitti deddeebi'ee isin dararee jiraati. Homaa rakkoon qabu. Ati gootu irra guddaadha. Rakkoo qabu maali homaa miti akkin jedhe. Dura waa isinitti immoo fedhee osoo mana kiyyeessan dhayne. Waamata akkaan sodaatin hin dhayna rakkoo qaba. Tole waa isinitti himaatime. Miyaasa. Deemee mana gurbaa kanaa dhaqee dhufa qooddu. Ummaatiyyaa lakki ummaatiyya sammuuna kana mucaa kana jechuu baay'iste inumaa waan isaan beekne bakka nuti jirru dagatteessi ummaatiyya mucaa kanaa waliin. Yeroo hunda mucaan kun gaariidha mucaan kun akkasii naan jetti ani maal godhu gaarummaa isaa gaariidha nama gaariidhaaf gaarii kan nu ooleef rabbi gaarii haa ooluuf kan nu toleef rabbi gaarii haa toluuf kanaafuu ani gummaa gochuu hin danda'u. Ummaatiyya eenyu akka taane dagatteerti natti fakkaata yeroo hunda isumatti na dhidhiibdi waanuma isaatu hin beekne. Ayyaa ummaatiyyaa namni waan qabnee fi namni waa qabu tokko miti. Kanaafuu ani finni waliin qeetu. Ummaatiyya yaada akkamii akka yaaddu hin beekan. Akkamitti yaadde ummaayye? Kanaafuu iyyeechiif dureechi waliin jiraachuu yoomiyyuu hin danda'u. Yeroo tokko dureechi iyyeecha isatti uumetti fakkaata. Guyyaan darboodoo jiraatu gaarii fakkaatee namatti dhiyaate oo itti dhiyaatan immoo ammeenyi isaa baay'ee nama miidha. Akkam ilmoo nama. Osiqataa akkanatti daarii kan taa'in ati osiqataa. Tolfadha isaayee rakkina hin qabu. Tolfadha. Wanti isin barbaadeef waan biraati illee miti. Mucayyoon teessan tun yeroo baay'ee na dheessiti. Kunoo isinillee dalagarra ooltanii yoggaa galtanii isin qo'achiisanillee ka hin dadhabdanii isinillee akka barattuu cimtuu taatu yeroo tokko akka isin na bira teessee qo'achiisuu barbaade na dheessiti. Reefu na sodaattee na biraa kutteeti. Akkuma isin gorsitaniif waan biraa miti isinillee akka hin cinqabnee sarmaaf isinitti himuuf yaad. Isiin akkan waaniin kophaa guddisee fi namarraa qorrifatti anaatutti himaati anaatu si gorsa. Homaa rakkina hin qabu haasi biroo dhuftu. Akkas taanaan anumatti baasee jechuu kaanillee kophaan guddadhe akkootii na guddiseeti. Waliif taanayyuu jechuudha maaree isillee akkuma obboleessa ofiitti na haala rakkoo qabu. Waan barbaadde hundaayyuu hin taatu uummata akka rakkoon hin qabuuti isinummaan akka hin dararamne isin dalagaa dhuftanii isii qo'achiisuu isinitti ulfaata waan ta'eef na qo'achiisa rakkoon qabuuti waan isin barbaadde naa gaafattu. Bareeda adii namni mooraa tokko keessa jiru akkuma obboleeyyaniiti anaatutti hima isiin asi bira dhuftu ati qo'achiise waan isii dhibellee. Rakkoon qabu narra dhiisaa jedhee barsiisan homaa miti nin qo'achiisa sirriitti. Egaa bareeda galatoomii. Hayyee ulfaadha isinillee suuraa manuma qullatti isin ol waame. Adii maal rakkoo qaba manni keenya. Tole ulfaadha ka suuraa shaayii illee hin jenne achi deebi'aa ka mucayyootti itti himaa isin tolchaa gorsa. Ayyee micoon amma danfiftee haasiifu. Wanni birallee wanni barbaadan jiraate warra rakkatanillee yoo jiraate rakkoon qabu na gaafadha. Homaa rakkina hin qabu isiillee nin gorsaa si bira dhuftee haa qo'attu waan isii dhibellee agarsiisi. Ayyee isiisan biraan dhaqee gorsaatii hin dhageetti. Ayyee ulfaadha.
taate fakkaate. Cayyoo bareedduu sarama niin qo'achiisa jechuudha. Sirriitti qo'achiisa miti sirriitti. Isin maal haadhoftu malee sirriitti as teettee na biraan teettee asiin teettii yoggaa asiin teettee xiqqoo tutturte makaddaa kana gidduu baasee akkasii na bira teettee natti as maxxantee qo'achiisa seera. Fakkeenya akka ati deennaa isiin asiin dhufti as teettii osuma asiin teettee xiqqoo qo'achiisu hin taane makaddaan kun jedhee akkana suuta gadi buusa akkanuma waliin maxxanna jechuudha. Kanaas bareeda ta'e. Rabbi alaafis waan dhabu keeyidha. Xiqqoo irraa isaaf rafu. Qottee fixee qo'ee xumureen jira xiqqoon ofirraa boqochuu jirta. boqochuutti jira dhiira. Sidhiyoo kas dhibee jiraatu taate mucaan bira jiru kanaafillee shaayillee geessiif bira dhaqee haasi qo'achiisu hin sodaatiin innillee akkuma keetiitti kophaa isaa guddatee bara. Akkootii yaadna guddisee jee akkuma keetiiti. Namni akka waliin dhibu bikka si dhibetti bira dhaqee haasi qo'achiisu amma shaayii geessiifi. Saniifuu hin sodaatiin. Ana sodaattii siin na dheessitii jee hedduu sufamatee jira. Waan kophaa isaa guddatee akkoon isaa kophaa guddiftee akkuma kee kanatti akkuma nan kophaa tiyyeessi guddisetti akkoon isaa guddiftee barnootaan cimaadha inni dalagaa bareedduu barnoota kanaan harkate. Yoo inni kan si barsiisu taate atilleen akkuma isaa sanitti dalagaa hojii bareedduurra seentaafiin siin jee. Ishi maayii ganaan jette waan ati naan jette guutuu nan godhaanis. Tole. Shaayii reefu danfisiif siin jee san danfistee hirtaami? Danfisan jira shaayiin hin jirti. Amma hojii irraa dhufe innillee dadhabee jira kan shaayii san geessiif. Tole. Eenyu? Raftee jirta. Fooziyaa si. Ati turbe. Shaayii naa fidde. Galatoon. Taa'e atillee taa'e. Taa'u? Taa'e. Wajjin as lafa sii kaasuuti. Suuta. Akka hin taa'e kaa. Asii gabbuu taa'e. Asii gabbuu. Kan jalaan sirriitti taa'e. Kootu. Asitti kaasii. Asii gadi asitti maxxane. Nattu sii kenna shaayii illee laata. Asii kenna taa'e. Kabadha. Dhugu. Maal godhanii miti silaa kaanii silaa ka'ee sii dhaabuu qabu kama namni namaa dhaabeen namaa affeeran waan ta'eef kama namni namaa fidee namaa affeeranii. Dhugi kan. Dhugi. Dhugsi kubee. Si afuufu. Shaayii bareeda dhaabde shaayiin kee min bareeda. Ni mi'aawallee. Ummaa kiyyatti na barsiisa. Eeggadhu akka asirratti hin jiine. Tole. Ummaa keetu si barsiise? Isaan bar nama gaarii. Isaan nama gaariidha. Akkuma ummaa xiyyaati isaan. Akkasuma laal fakkeenyi isaanii kun akkuma ummaa xiyyaa akkanuma. Ummaan xiyyaallee akkanuma miskiina. Ati garuu carraa qabda. Ati ummaa ta'e wajjin guddatte. Carraa guddaa qabda. Waan tokko si gorsu yoggaa ummaa ta'e bira jirtu kana waan gaarii ta'eef maaliif beektaa? Namni yeroo ummaan isaa jirtu waan gaarii tola ooleef yeroo makamuu jechuudha. Jireenya isaa keessatti gammachuudhaan jiraata. Warri immoo osoo ummaa isaanii yoggaa isiin bira jirtu tola osoo hin ooleen isiin biraa kutte gartee jireenya isaa guutuu jechuudha cinqamaa jiraata. Kanaaf ati yeroo ummaa ta'e wajjin jiraattu kana tola ooli. Fooziyaa dhiifama akkamii barumsi akkam fakkaata? Bareedaadha. Wanti siin jedhu beeki waan si barbaachisu yoo jiraate hin qaanfatin. Laal kafaltii mana barumsaa jettaa, daftara jettaa, qalama jettaa, yoo barbaadde kitaaba jettaa, uffata jettaa, waan barbaadde hundaayyuu na gaafadhu ani siif godha. Galatamummaan xiyyaa waan nan barbaadu hundumaa naa gootee jirti. Nin beeka bara akka haati ofiituun akka waan feete namaa taatuma hin beeka bara. Haadha ofii jechuun laal osoo ofii garaa ofiititti hin nyaatin ilmoo isii nyaachifte. Kanaaf ati guddoo kana geetta laal amma booda laal gaafa hin baastu bara. Kanaaf ummaa teetiif yaadi malee yeroo hundaati
Yoo ummaan ta'e dalaydee fiddee ofii isiitti garaa hidhattee osoo isiin hin nyaatin ofii isii si nyaachistee kanaafuu jechuudha haadha jechuun laal haadha ummaan ta'e haadhas taatee si barsiiste abbaa taatee si barsiiste obboleessas taatee si barsiiste obboleettiillee siif taatee barummaan ta'e sa'a kana jechuun sa'aati ummaa ta'e itti gargaaruu qabdu malee ummaa ta'e itti sa'aati fayyadamtuu miti. Amma boori jechuudha anatu laal bootaa ummaa ta'eetii san sii bu'ee haadhallee sii ta'ee abbas sii ta'ee obboleessas sii ta'ee asirraa qabee jechuun hanga yuunivarsiitiitti si barsiisee yoo ati yoo feete immoo abbaa fi obboleessa biras ta'ee jechuudha abbaa warraa keetii sii ta'ee jechuudha. Maali? Ammaatu na waan. Hayyaa koo taa'e maal taate immoo maaliif si soo taasise? Ammaatu bahuudha deemi. Baatee bahuudha deemi. Bahuuf na waan. Rakkoon qabu suni bara suni yoo si waamne ummaan ta'e asitti gurra biraa qabdu immoo moo akkanumaa yoo ummaan ta'e si waamu hedduu vaayibarii wayii tokko vaayibireetara gurra keessa hidhatee kaata. Kanaafuu yuulaal waan barbaaddina sii taasisin jedhee bara. Kanaafuu an sammuu immoo makiinaa bituuf deemaa jira. Makiina konkolaataa bite taanaan hanga mana barumsaa kanaa mititti. Amma kutaa kudhanaa barataa hartaa miti. Kanaa miti hanga ati yuunivarsiitii seentutti makiinaa kiyyaan si geesse si deebisa. Siif kanaa miti. Akka feeti sii ta'a laalaan. Waan feeti sii ta'a. Waan mati feeti yoo barbaadde lafa tana sii ta'a siif jedhe. Abbaa warraati miti. Lafa tana sii ta'a dachee narra deemta. Siif kana miti. Kanaafuu iyyuu ummaa ta'e cinqira amma booda waan barbaadde natu sii ta'a. Ani siif jira. Akka barbaadde sii ta'e jechuudha. Yoo barbaadde abbaa sii ta'e, obboleessi sii ta'e, obboleettii sii ta'e, haadha sii ta'e, jaarsi sii ta'e yoo maali? Maal? Qofaan na qabisanii. Tole jiru bishaan isa tokko. Xixiqqoo dhugu. Dhugee. Maali yaada biyya kana siif hin ta'e immoo? Qofaatu na qabisamu. Waan barbaadde yoo jiraate akkasii na gaafa dhufta kanan sodaatin amma booda. Ummaa ta'e hin cinqin. Siif garaamti? Ummaa ta'e hin cinqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fauziya, maali sira? Telefoona cabsite kaa? Dalagaa nufitti eebbo. Inni dadhabdee si dadhabsite. Dadhabee qofamu. Dhumnee bar dalagaa nufitti. Meeqa itti irbaata fidi? Irbaata? Irbaata qopheessine. Hin qopheessine? Hai hanga irraan tana maali irbaata ka teesseetiin telefoona malaa ture? Hin qopheessine kanaan dura. Hin qopheessine jechuun keessanaati ofii of dagatte jechuu bara. Maal jechuudha of dagadhe jechuun? Ati bara haadha manaatii akka taatan hin dagatte? Haadha manaa ta'uu kiyya hin daganne atirree jaarsa kiyya akka taatan daganne. Kanaafuu yoggaa abbaa warraa bara alaa dadhabee dhufu haati warraa kaatetiin waan isa barbaachisu bishaan yoggaa saa irbaata ta'e irbaata saa laaqanaa yoo ta'e laaqana ta'ammaa immoo ati immoo zamana kana ka telefoona kee gabbuufannaan geemii jedhan san dha'aa jirtan fakkaatan dalagaan achitti mataa na dhooftee dhufti. Maal gochuun danda'ani? Maal godhuun telefoona teechee laaqanaan jetta akkam godhuun dideen? Ati yeroo ummaati yerraa na fuutu san? Amma boori jechuudha. Anatu laal bootaa ummaa teetii san sii bu'ee haadhallee sii ta'e, abbas sii ta'e, obboleessa sii ta'e asirraa qabee jechuun hanga yuunivarsiitiitti si barsiise. Akkamitti akka naan jettaati gaafa sanii yaadattaa yeroo abbaa obboleettii hiriyaa maaliin maaf adii sana dhagee akkas naan jettu. San baanta suni bar sa'a san dabre bar sa'aatii san kutee jira. Maal jechuudha kana jechuun kee jaalalli siif qaburree yeroo san waliin taree jaalalli siif qabu dhumate jechuutti jirta? Jaalalaa miti kan dhumate. Sanuma abar tokkichuma. Sa'a kanarraa sa'a itti si barsiisee yuunivarsiitiitti si seensisee olii gadi si deemu osoo hin ta'initti sa'a kanaan kaampaanii misanuyyuu kophaa kiyyaa akka itti olii gadi oofnatu beeka waan ta'eef jaalattee yoo ta'e itti jetta. Ni deeman deemu dhiisi natti nimin
oo jaalattu mana teecha jibbituu na oliin dalagaa olii gadi of taanaan jechuutti jirta. Sanuma jaalatte sun ta'in giddi keeti. Namni na dirqisiisu tokko hin jiru. Anatu jira. Maaliif dirqisiistee na fuute dirqisiistee na hojjisiisuu feeta? Jaalatte sun ta'in giddiitti ilaala giddiitti akka an jedhetti murtalaan. Isa abbaa moo ulaallaati? Mee haa ta'u waa hundaafuu ati akka jirtutti jirta. Waa yeroo san naan jettee dubbatte san dagatte se'a. Kanaafuu ati nan barsiistuu miti. Sin barsiisuu kilmaan barii. Nan barsiistuu miti. Dubbiin danda'u. Egaa si nan barsiisne ummaati yakkan deebi'ee too baradha. Ummaatiin jireenya jechuudha. Fixuun qaba. Akkasiyyuu. Haadha abbaas obboleessas waa hunda naafatuun qaba. Kanammoo atuu hin beektu. Kanaafuu achuma deebi'ee too baradha. Deemi kaasaa garraa. Bottaa eegali. Eessa deemtamti? Tika taayi. Gadi hin taa'u. Baay'eetin eenyu? Maal? Hin quufne isina dabaltee bari hin quufte. Maal na yaachistee na quubsite ati akkamitti akkana yaadanan garuu hin quufte yoo hojjetu. Sanuu na kuma wayyaa. Kaasibide. Kaasibide bara. Kaasibide. Ana duuba waan siin jedhe fuute waan asiin jedhe taatu hin malee. Dhageessaa moo booda? Jalisi. Kana si video hin beektaa miti akkati si video hin beektaa. Akka maal taatee loof beektaa miti. Jireenya san keessaa si video jireenya gaarii kan si jiraachisee nyaata naa godhuu sitti ulfaatti. Hanga an deemuutti nyaata godhuu baadhu. Anatu bare. Tijjiya hojjal maal kun abbe intalo mana akkam goote guute jira way jaartii akkam fuudhee barii jaartii bara kana intalli tujjaaraa martoo sun agaafattu andi deetini amma mana akkana gootetiin kutte tun eessa kutte sana nyaata naa godhuuf akkana taatee kutte maal jechuudha kun faashina moo maali telefoona illee fudhattee deemne jechuudha kushiinaa jirti yoona akka beela eebeeti nyaata naa godhuu kutte jechuudha akkas taanaan haa mana sirreessuuf ta'uun oolmee mana sirreessitiin kushiinaa dhagee kushiinaa hawaasiin hojjetu. Way jaartii bara kana balleesse intala tujjaaraa fuudhuu dideetin intala miskiinaa fuudhee anallee miskiinummaa natti fidde way ana na irraa dalaga ana bale kushiinaa jiraachuun ooltu yaabach kushiinaa dhagee laala Fozia hai Fozia way jira seeti hai kunillee jiru asillee jirtu eessa kutte sira mucayyoo Hai, amma tu nyaata dalagatamoo yoo duraan tala miskiinaa fuudhee bakka miskiinummaa akkatti buute iyyuu qaba eessa kuttee alaata mana fincaanii ho'i kutti sida osoo mana fincaanii banatee ho'i cufatiin ta'e immoo mucayyoon keessa hai wayi guddiyaa keessa sin jirtu eessa kutte mucayyoon naaf galee jira dubartii yoo abbaa warraatti warratu warruma isaanii bira baddi kanaafuyyuu yoo haadha isii bira jirti natu dhaqaase achitti dhaqaase. Silaati nagee qabdaan ishee gabbaan mana ta'eetii nagee qabdanii naguma qabnee maal rakkoo jira? Naa'umtu rakkoo hin jiru xiqqoo walitti buuneetu madhiisee tolfe. Namuma akkanatti jireenya nu fooyyessee akkana nu jiraachisu kanaati warraa himatta? Ummati yemmee nadhiisinni anguma harkatti na galfatuuf waa hunda san godhe. Rakkina san sumaa qaba malee inni waan takka rakkina hin qabu. Sumaatiitu dubbii qaba. Ati maal godhuu dhabdeeti inni lafaa sikkee akkanumaan lafaa ka'ee inni sittiin dubbatu gurbaan miskiina akkuma agarre sanii miti akkan guyyaa isaa sikkee. Yeroo sanis waan gaarii dalagaa ture ammuma harkatti na galfatuufi malee inni amalli isaa nama badaadha. Kanaafuu kinoo amma na tumee qaamni kiyya kun tokkichi hin jiru jalaa badeetoo dhufe inni hoggaaratti gadi ba'u. Rakkiin taatiyya waan ati waan walii galuu dhabdan san natti himee maal inni onni walii galuu dhabdanii inni irra situmuu dandee ati maal ayyamuu dhabde? Barummaati ani finne wanni irratti ollolle duraan waliin nyaatarree alatti baanee nyaannaa bakka bashannanaatis bakka adda addaa waliin irra deemna nyaatarree mana keessatti yeroo hunda dalagu armala harkatti fideetoo dhufa. Arrammoo ani akka yeroo hunda waan alaa fidee dhufu natti fakkaateetoo nyaata mana keessatti hin dalagne
ana taa'ee too geemii taphachaati jiru bakka hojiitii natti dhufe ammanatti nyaata hin dalagne naan jennaan hin dalagne alarraa nuuf iddee dhufta jedhee too hin jedhe tanuma keessa odoo homaan dubbatiin bakka kaatee hin beektu dhuma kee hin beektu kaa kee hin beektu jedheetuma namtichi beela'ee sun anumaa irratti lafaan of dha'een arge. Amma waan isiin jiru dhageesse waan inni godhisiin jee godhuufii qabda abbaa mana keetii eeguu inni alaa dhufe waan isa barbaachisu qopheessitee fi lafa kaa'uu qabda an abbaa kee akkamittiin qopheessee fi eeguu ni ture ati maaliif san hundaa'u godhuufii dhabdi sani amma rakkoon ta'esan malee waan takkaa'u ati san hundaa'u jaayiza godhiifiiti ammaan booda inni nuus hin tuqu inni maa miskiina. Waymati ya miskina na jetta innummaanu miskina jettuntun ati ilmoo miskina ilmoo yecha bakka kaateen beektu bakka si kuffise daararraa maalirraa si kaasee naan jedhe dirra kiyya kana sitti agarsiisu dirri kiyya kun guutuun hin jiru barakkatin itti na tume qalattoo saaba afateen na talaachale bar qaamni kiyya kun guutuun tokkichuu nan jiru akkanatti miskina jetta inni anuma harkatti galfachuudha jedhee nu jala deddeemee waan sanis waan kanas gochuutti jira qaamni kiyya kun guutuun nan jiru akkattin itti na tume amma isuma santu lafaa keessa tume. Lakki ani toftume. Miti na haa dhufu numaan gaafadha waan inni irra si tume. Na bira si fidee nan gaafatu akkamiin si tumaa amma haa dhufu. Eenyu? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal ebboo maaltu uf si godhachiisaa si oola? Yaa ummaati akkasii miti. Mucayyoo sanatu wanti isin hin balleessin hin jiru. Urgana bira dhuftee wanti maan isin naasaati tokko hin jiru. Ani akka isin hin cinqabneef isinitti mudide malee. Mee isin dubartiin mana keessa yoo jiraattu yoggaa jaarsisaa abbaa warraa isii alaa galu fuula ifaadhaan kan qeebaluu qabdu. Isiin urgaachitti galta jechuudha. Haala jireenya ofii kan duris dagatteeyyuu jechuudha. Ni jeetti yoggaa dhufu hundaa telefoona irra jirti jechuudha. Hojjettee mataan nallaaltu. Maal si barbaachisa abbaa warraa kiyyaa naan jettu. Ani barka isii fuudheef akka isiin na tajaajiltuufi malee akka isiin akka barbaadde irratti taatee teettee telefoona akka barbaadde taatuufi miti. Isiin waayoo si goote ani ilmoota nu kophaa kiyyeetti laffeen hanganaan gahe dhufte fittu maaliif na raatumta? Amma reef naa galeeyyuu dubbiin amma reef naa galaa jira. Lakkaa isii miti karakkoo qabu jechuudha. Isintu duubaanatti ergee jechuu akka jireenya kiyya diigamuu fi akka yookaan wallolle qabeenya kiisan qixxatti addaan akka baasuuf na fakkaate wanti isin akkana gootan. Waan tokko dagatina eega akkana taate. Jireenya gaafa isin duraan jiraattan jireenya isan hunda keessaa isin baase mi'aarra laala jireenya isin jiraattan mana kana isinii kireessee meeshaa kana hunda isiniif guute ni gartani mee meeshaa kana ni gartanii miti. Ani duraan ilma kiyya jeefitti si dhiyeesse intala tiyya si kanninaan. Isan hunda keessaa isin jijjiirarra jireenya akkanaa kana yoo jiraattan akka ummaati hiyyaatitti isin ilaalee isiin immoo jireenya isan hundaayyuu dagattee jechuudha. Akka barbaade yoo isin taatu taate ani asirratti badiin kiyya maali? San hundaa waatii rakkoo qaba. Nu gootullee akkamiin deemtee ilmooti guyyaa isii waa balleessite na bira fiddee na gaafachuu qabda malee ati lafaa kaatee tumuu hin qabdu. Lafa kee tumuu qabu jechuudha. Ani kophaa tiyyaan guddisee ilmooti namni akka tuqunfadhu. Akkasii. Akka ijaarsaa yaartii taatanii jireenya waliin fooyyeffattanii fi waliif isin kanne malee wal giddeetaadha wal jiraachisuu keessaniif walitti isiniin kan. Ati amma isii ilmoo hiyyeessaa teetteetti roorrisuu keetii miti. Rakkanne jaanii beelonni jaanii garaacha dheedhii hin nyaatan. Saniifuu khayna irraa deemana kiyya. Ani isii ilmoo hiyyeessaa taatullee hin barbaadu akka ilmi namaa waan nu godhen doorsisu san hin barbaadu narraa deemu. Nin deema jechuun hin baay'ee jechuudha. Hin barbaadu ati na dhufuu kan. Kota deebi'a mee deebi'a. Kota deebi'a. Waan tokko dogongorina ka'umsi keessanis ga'umsi keessanis akka ana ta'e hin dagatina harka kana keessa jirtan.